Moise hadda Dubai ke tiga bar kadde ka ku fedu ku fatin ko kuma sitti sol rakata kan bende juga ni jaguran bende juga senangal mesin ku tani gar gatani bakida ol gol chatani ane kana ma bakida gol chodda ma ane kana bakida gol tu ala debden ban ke hadda amburu media ra ve ranu ko media ra ve bon ko sitti da tiktok yen ko natu ko man akan akki tani ve support nan gon akan miru ve ne bakira ke sana ba ba kabir kina kan mali kira sitti tatawe si mana lagefat Giftaroonni hundi akkana soqaa oolanii bar. Giftaroonni jechuudha. Haadha faatee riikardii cabsisiiste ijoolleen Dubaay. Gaafa taphasi. Timmootu Mubaarakiin qofti sii dhufuun maal jechuudha kunuyyuu qoy tokko. Sanbichaa miti akkaawuntii irratti gubanii giftaroonni Oromoo hundi Ahmaddiin Aggaaroo jedhanii barreessanii soqaa oolan. Gizee soqaan akkaawuntiin isaa hin jiru. Ati qoy haadha faatee qoy. Gaafa haati faatee geemii taphatu san hin jirta miidiyaa kanarra. Hin jiran. birri miliyoona sadi miliyoona afur si gurre suuqii tokko si galee makiinaa tokko si binne warra si fursinne bakkeedhaa si galchinaa akka aadaa sitti yoo aybeedhaa baay'ee tokko rakkataa ta'e fuudha keenya du'a keessaa takka hafteen beektonni geemii kana naa qabsiisan seenee galee warri baay'ee fayyaan jechuudha. Hadda immoo gaafa geemii kana taphadhu nam tokko hin jiru hoo ani ilmoo namaatiin. Amma miliyoona meeqasi bu'e? Birri miliyoona sadi si gurraa na jedhe maaltu beemaa hoo. Maaltu beekama wanti kun tokko jiru warri rifeensa sirreeffatee jumbuunee fi yaa ormu ani ede barandaan bule egodaati haadha baate atillee mana dhufe gottu reedda atillee gottu manatti jechuudha nama kuma 200 nama kuma 100 guutuuf Nama kuma tokkotu si ilaalaa jira dubbadhu. haadha baate nama Nama kuma 11 si ilaalaa Ahmaddiin akkaawuntiin keetti qaadha namni as jalaa si haa dhufu nama kuma 15 nu ilaalaa jira koloo. ada baate reedi cufadhaa kutaa maakiin illee dhuftu hundumti keessan kutaa amma namni Usme itti himi kaa namni meeqa akkas jiru. kutaa Ahmaddiin dhageetta laal reetii birallee nama hedduutu jira gara nama kuma 10 wayiitu jira jedhu birallee nama kuma 3tu jira jedhu wanni goonu tokkoffaa irratti amma sheeraa godhanii haga mubaarak fa'allee dhufanii haga maatii maqaa asliin dhuftu sheer godhaa jedhanii Sheer godhaa kunoo bakka san nama tokko qabda nama tokko qabu. ana dura bakkeedha barandaarraa ol nagalchaa kaatii waa kottaa gargaaraatti miskiina illee bira badha hallage akka hin qaba biyya kootti illee seenaa galmeesseen bee biyya dubaatti illee seenaa guddaa galmeesseen qalgii namaa ta'ee fuula namaa Maal isin godhe Oromoo qoy suufee dhokkatee jira bar. Mucaan kun maal isin godhe garuu? maalin godhe maa hoo saba biraa wayi utuu amaara wayi tigiira wayi teemu utuu ganda wayi ammatti wayi jijjiirate bar ummanni kun narraa nafu hoo Fiisanuyyuu suufii waggaa tokko kaayate kaleessa asliin irraa jijjiire bar suufa waggaa tokko kaayate. Jadi barandaran bulan sini jadi barandaran bulan baran mana bulan Ahmaddiin dhageeffatu tokkoffaa irratti haatummaan faatee faayyuu maaliif kaleessa leenca sii kennuu danba bakka biraatittuu leenca buusaa oolani maaliif sii kennuu danba namni takka leenca ano beeku gochuu kuno barandaran bulan Segera sedikit. Lame. Ana yoo taate ilma kiyyaa waliin jira yeroo hundaa geemii beellamanatu hojjetee fi dhageette lammaffaa taree deebi'eetiin mucaan kun laali asliin kaayiroo taa'ee suufanni waggaa tokko kaayate irraa jijjiire. Siigalee. Segera sedikit. Lammaffaa nama kuma dhibba lama ta'uu qaba segera sedikit. Ada baate illee. Jara rabbi jedha aga nama kuma dhibba lama nuu guututti sheer godha. Na bira kuma 20 jira isin bira meeqa jira? Nama kuma sadi jira. Kuma 20 kenna jabaadha. Jabaadha mata keenya jabaadha ti segera sedikit. Kuma dhibba lamaa kan nuu ga'utti sheer godha guys. Jabaadha segera ti ede barandaran bulan beri miliyoona. Kullum baasaa booda miidhameeti sammuun isaa miidhamte eda baran bakka biraa wayiteeti sarkoo yoo ta'e jagadaatimu an nama oromoodhaaf seenaa galmeessee bee Dubaayin keessattis nama seenaa galmeessee akka duniyaatti jechuudha jaalalaan tokkummaadhaan namni geemii warraa hafeen jiru jechuudha nama kuma 25 ture taaptaabiin nama miliyoona 2 ture garuu akkamitti leenci shanituu qofti naabo leenci shanituu qofti danii gadhiisan jechuudha maaliif kun faayidaa tokko birrii miliyoona 3 gubnee sapporti godhee tiktookiin irratti gubanii maali irratti rooli sun goroonni ilmoo namaati mitiyan maali balleessisiinti Habibi way namatti keessattu kemoo Ya Ahmaddiin yaa Habibi ati nama nagaa ati la
uffata kana sirratti ilaalanii abtaamii sisi'anii bar uffata kana suufata irratti ilaalanii ambaasaadara abbaa qabeenyaa sisi'anii. Sheekul asitti waa battu waa tokko bursaan hin jiru wallaahi laazim waan hin kiraa manaa kaffalu waan hin nyaadhe kun qabu suufa kana tofiftan jechuudha akka ilmoo namaatti tolchumaaf fayyadamu waan asii hin jedhisu hin guunne asii illee dhaabatee jechuudha uummata kanatti muudhaaf tiktookin irratti gubannee jennaa jechuudha namni haasaa wallaalle haasaan immoo wallaalle uummanni keenya jechuudha wallaahi laazim waan gidhaa akkana wallaahi mubaarak jechuudha maali nyaadhe ilaal afaan inni buleen hin jira bakkeedha jechuudha bakkeedha afaan inni buleen hin jira wallahi juusu tokko maangoo tokko ijoolleen bitanii gaggabeen natti qaban bakkee bulee jechuudha karaara garuu awwaala karaara nagalchaa kaatu waa'ee rakkataa gargaaruu waa'ee hawaasa bira dhaabbachuu falma amma an takkaa ganda namaa tokko hin beeku nam tokko rabsee hin beeku asiin agee ekke miidiyaa kanatti ol bee jechuudha agee badhaatti hima hawaasni kun maaliif natti jallate ani hawaasa nan beeku eebbaa haadha abbaan qaba garuu kana itti guddadhe takkaa haadha abbaa aangoo narri kun nillee narreebimnillee maaliif kana itti nu guddisan. Family baarali mana ka bau kepi tana taka gattuka goy gurme ko lubbu. Gattuka namni kuma dhibba lamaa dhufu waa guys. Gattuka baarali mana ka bahu mucaa kana ala raawla galchinu baranda nama jira guys kepi thank you hafte ke galatomi. Kepi kana suufa amma sinarra argitan kana kaleessa asli biteefi mubaarak musamma bicha dhaqee leenca kenneefi garuu giftiin bakka sanitti birrin kaleessa eegaa turre haga miliyoona 3 hiiti. Ani gama kiyyaan baay'ee na gaddisiisa. Mucaa kana asiin durallee anatu qarqaarsiseen bira dhaabadhee. Booyin haadha faateen booyin haadha faateen miira keessaa baay'ee miira keessaa baay'ee. Faateen booyin isi wallahi mataan nama meenaan baranda rabulee wallahi jireenyi jijjiirame ijoollee mana madaamii wallee wanti na wajjin dhukkubsatu hin jiru. Guys, boy undi samee undi keessa share godha ama furmaata barbaannaan boyin si furmaata fiduuti boyin si faayidaa takka qabu. Mucaan kun dirqama jechuudha qoy dirqama of ajjeesuu qaba isin gargaaruudhaaf dirqama bahee makiina jala bu'uu qaba isin gargaaruudhaaf ammas taree deemeetiin geemii kana ji'a tokko guutuu qabatee gaafa duraa gargaaruu dhabdanii baasaboora isaa kiisii fudhattanii birrii kiisaa fudhattanii mucaan kun nama biyyatti makalaakaa ture isin bilisoomse hadha bilisummaa hadha argine tan isaan argine bar duuti hadha nurra dhaabatte tan isaanii bar. Wallahi ada baate dagi baruti ma jarat dapat sorti yang ko gat jarat dapat sorti ko tafaran nana tukul fan nana tisir baturan wallahi lazim ampun kun kunya cuma lemon tijar di dafin juro curo andu bayin kan gati tujar ngati bani kada curo to ko jisin of ko zero hatta kuno asing gadi be curo bakke baran daram bule curan wallahi lazim amma wana ku baat ne gese curo ku bakane gesa batte bule atte mu menoro mo ebana marra dona marra akadu batte lese nakal messenger ebana marra dona marra takkanam borsana ko kullada namni we undi numbega ada jarre jechuudha asiniin kaayiroo taa'ee suufa waggaa tokko hin qeeran irraa jijjiire lammaffaa immoo akkan geema kana taphan jala suufii inni irraa jiru tiftooyeen kun irratti kubani. Ilkaan kan keetti agarsiisi dheengadda sargii dhaqee sargii keessan ho'isuudhaaf osoo sirbu ilkaan cabee gale. Kunoo. Laali kunoo reedi laali. Ilkaan tokko nama shanii irraa jechuudha nama shanii jechuudha. Obaa kooti. Antana na boochisa. Sarki keessan bareechisuudhaaf jechuudha. Reedi asillee booyin warri koomanti illee booyin itti jiru ko booyaa jiru man.